Yeroo biyyoonni golaa hedduun waraana Ameerikaa fi Israa'el waraana Iraan irratti bananiin danqama diinagdee guddaa keessa jiran kanatti Raashiyaa fi Yuukireen lola yeroo dheeraa itti fufe cancala guddaa siyaas diinagdee addunyaa sakaaluun guutuu addunyaa dhiphina keessa kan galche ta'uun isaa ni yaadatama. Waggoota hedduuf Ameerikaa wajjin kan wal dhabbii qaban biyyi Raashiyaa osoo Iraan deeggaraaf qophii irra jirtu lolli Yuukireen wajjin qabanis itti fufee kan turu hoggaa ta'u odeeffannoon Mooskoodhaa dhuftee sagaleen nagayaa tan ayyaana du'aa ka'uu Yesuus Kiristoos sababeeffachuun Putin waamicha nagayaa kan godhee guyyootaaf Yuukireeniif godhe ta'uun akka oduu nagayaatti lallabamte miidiyaalee addunyaadhaa kan walgeesse ta'uu isaati. Mootiin Ameerikaan ammoo marii nageenya Iraan wajjin goono jechuudhaan booda lolli baha jiddugala daran itti fufuu yaaddoo siyaasaa addunyaa keessa kan galche ta'ullee ammas kallattiidhaan lolli baha jiddugala osoo hin dhaabbatin jilli marii kanaan dura Tiraamp irra deddeebi'ee dubbachaa ture kallattiidhaan osoo hin goolabamin lolli hamma ammatti itti fufe kallattiin isaa kan Yuukireenii fi Raashiyaa gubbatti dabalamuun addunyaadhaaf yaaddoo ta'e. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa salaamanni keenya qilleensarraan bakkuma isin jirtanitti isin dhaqqabdu jecha qophii keenya walfakkeenya Yuukireen, Raashiyaa, Iraan, Ameerikaadhaa fi Israa'el irratti addunyaa gama bahaa mudate maal fakkaata kan jiru xiinxala qopheeffannee isin biraan geenyu ta'a. Amma dhuma qophii keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Addunyaa kana irratti oomisha qamadiitiin sadarkaa guddaa irra kan jirtu Yuukireen Raashiyaa wajjin lola eegaluun waggaan naanneetti jira. Lolli Yuukireenii fi Raashiyaa kunis qaala'insa jireenyaa addunyaa mudateef sababa guddaa ta'eeti jira jedhan xiinxaltoonni siyaasaa. Yuukireen qamadii biyyoota addunyaa hundaaf dhiyeessuudhaan beekamti. Ameerikaan qamadii irra caalaa Yuukireen irraa bitti. Yeroo mootiin Ameerikaa Joe Biden aangoo Ameerikaa irraa ka'uuf yeroon gabaabaa hafutti ture kan lolli Yuukireenii fi Raashiyaa eegale. Yeroo sanitti xiinxaltoonni addunyaa hedduun Ameerikaan Raashiyaaf diina waan ta'eef Yuukireen gargaaruu dandeessii kan jiru yaada milluu addunyaan garas millatte ture. Yeroo Raashiyaan waraana lafoo, waraana galaanaa fi humna qilleensaatiin Yuukireenitti duulanitti Ameerikaan ammoo jaatanii filannoo keessa seenuun kajeellaan Yuukireen kajeellaa taate hafte. Yeroo sanitti mootiin Raashiyaa Putin akka jeetti sa'aatii 48 keessatti masara Yuukireen ni qabanna jee lola eegale. Haa ta'u malee dubbiin Yuukireenii fi Raashiyaanonni tilmaaman tilmaama saniin faallaa ta'uun lolli waggaadhaa oliif naannee goolabamuu dadhabe. Tilmaamni Raashiyaan humna ifii abdattee lolatti seente sun fuula addunyaa duratti isii salphise. Uummanni Yuukireen humnaa fi kutannoo tilmaama Ameerikaan yakka Putin godhuudhaaf yaadan san faallaa ta'anii argaman. Uummanni Yuukireen akkuma uummata Iraan amma xiqqaa fi guddaan bahee waraana Ameerikaa fi Israa'el dura dhaabbatanitti uummanni Yuukireenis xiqqaadhaa fi guddaan bahuudhaan lola Raashiyaan irratti bante dura dhaabbachuudhaan addunyaa dinqii keessa galchan. Lolli kun eegalee ji'a tokko keessatti dinagdeen Raashiyaa parsantiin 15 haga 20 ta'u gaafa gadi bu'u tajaajilli misoomaa hedduun ni dhaabbate. Humni waraanaa Raashiyaa hedduun waraana Yuukireeniin kan dhumate hoggaa ta'u humni waraanaa galaanaa akkasuma olaantummaa Yuukireeniin bubbule. Diroonii fi jeettiin Raashiyaa hedduun kan gara Yuukireen ergamte bobbahuu malee osoo hin galin hafte. Torbaan kana keessa ammoo pirezidaantiin Raashiyaa Putin ayyaana guddaa kiristaanaa sababeeffachuun waraana ni dhaabna jechuudhaan mootii Yuukireen Zeleniskii gaafatan. Akkuma har'a Iraan hulaa galaana Hormuuz cufuun addunyaan hedduu sakaalte Yuukireen ammoo dhiyeessii nyaata qamadii parsantii 60 addunyaaf dhiyeessitu sun uuda qamadii isii keessatti hulaa itti cufatte. Sababa lola kanaatiin Raashiyaan gama kaabatti hiriirri mormii mootummaa Raashiyaa irratti ka'e dirree ispoortii kubbaa miilaa addunyaa gubbattis hiriirri mormii Putin irratti jalqabame Yuukireen akka waraanatti itti fayyadamuudhaan yeroo Putin balaaleffatu pirezidaantonni fi akkasuma mootonni qondaaltonni Yuukireen uummata isaanii biratti faarfamaa uummata addunyaa biratti gurra guddaa yeroo argatan ture. Yeroo biyyi mootii Zeleniskii Yuukireen lola ifirratti irkannaatiin Raashiyaa dura dhaabbachaa jirtutti Doonaald Tiraamp mootii ta'ee yeroo lammeessoodhaaf mana adii Ameerikaa seene. Akkuma Khashoggiin mootii Yuukireen Ameerikatti
yaame. Zeleniski yeroo sanitti uffata hojii isaa uffata hojiitiin gara Ameerikaatiin deemuudhaan fuula miidiyaa addunyaa duratti as ba'e. Akka xiinxaltoonni jedhanitti Tiraamp yeroo sanitti pirezidaantii Yuukireen yaamuun qaawwa dimokiraatonni Ameerikaa uuman je'ee yaadu keessaa isa tokko je'ee waan yaadeef jechuuf dubbatan. Yuukireen yeroo lola irra jiran kanatti maddi warqii guddaan tokko biyya Yuukireen keessaa waan maddeef ummanni Yuukireen dinagdeedhaa fi kufaatii qaala'insa jireenyaa jalaa isaan kabsachiise. Yeroo sanitti immoo Ameerikaan deebitee Yuukireen yaamuun isiidha madda warqiidhaa kan Yuukireen san to'achuuf waan jedhamus tilmaama keessa galuun hin oolle. Ameerikaan akkuma irraa guuzee Israa'eliif jecha qormaata waraanaa irra fi keessa seenaa turte kanatti dinagdee guddaatii fi muddamni Raashiyaa danqee ture Yuukireen wajjin eegalan xumuruu dadhabuun mataa fi maqaa warra Sooviyetii Raashiyaadhaa gaqqabachiise. Ameerikaan eega dirmachuu Israa'eliif jecha Iraan irratti lola kaaftee booda mormiin mootummaa Tiraampitti kaate. Manni akkasumas himanni mana mootummaa Ameerikaa guddaadhaan Tiraamp irratti hoggaa banamu warri Riippaabilikaanota ammoo kufaatii siyaasaa Ameerikaatiif sababa ta'e jechuudhaan hamataman. Hireen waraana Ameerikaatii fi Israa'el akka yaadan san osoo hin taane Ameerikaan fedhii Iraan eegdee waraana kana karaa nagayaatiin akka xumurtu ja'amee yeroo turetti Israa'el animmoo tana keessan jiru jechuudhaan Hizbollaa irratti magaalaa Leeboonan haleeluu itti fufan. Eega Hizbollaan magaalaa misaayila Israa'eliin haleelamte booda shanshalanni waraana galaanaa Hormuuz cufuun addunyaa kan itti beeksifte biyya Iraan ture. Ameerikaan Iraan wajjin marii goonee jirra. Ulaan galaanaa Hormuuz banamuudhaaf ijaanii walii galtee propagaandaa miidiyaatiin hafarsanillee osoo akkasin ta'in hamma guyyaa har'aa kan turte ture. Yuukireen Raashiyaadhaan tuffatamtee turtes qormaata Raashiyaatti taate addunyaaf yaaddoo ta'an. Ammas lolli Yuukireenii fi Raashiyaa osoo hin xumuramin Ameerikaa fi Israa'el lola Iraan irratti banuun jalqabamnaan qormaanni kun qormaata gubbaan dhufee addunyaa kan yaaddisedha. Yeroo ammaa kanatti miidiyaaleen addunyaa akka jaanitti waliigalteen dhukaasa dhaabuu Ameerikaa fi Iraan jidduu teessoo Paakistaan magaalaa Islaambaaditti godhuudhaaf jilli nagayaa baha jiddu galeessaatti garas imaluun isaa ni beekama. Israa'el ammoo jila kana irratti hirmaachuun hanga ammatti ifatti wanni beekamees hin jirtu. Mariin Paakistaanitti Ameerikaa fi Iraan jidduutti godhamu kun waliigalteedhaan yoo xumurame waan ji'uuf ijaa fi gurri addunyaa guutuun oduu magaalaa Islaambaadii dambaliitu eeguudhaaf jecha gurraa fi ija qeensanii kan argamanidha. Haa ta'uti malee marii guyyaa har'aan tanaa godhamteen kana irratti hangammaa Israa'el argamuu dhabuu akkasumas waliigaltee Ameerikaadhaa fi Iraan kana irratti yaanni isaan kennan tokkolleen hin jiru. Yoo Ameerikaa fi Israa'el kan waliigaltee kaleessa waraana Iraan irratti banan kan addaan bahan taate hireen Iraan addunyaa gubbatti arkattu maal ture kan juus yaaddoo xinxala keessa galuu hin oolle. Haa ta'u malee ammas gaafiin biraa Israa'el waraana Hizbollaa irratti eegalte kun waliigalteen Ameerikaadhaa fi Iraan Paakistaanitti godhan kun isii hin dhaabsisu yoo ta'e hireen waraana baha jiddu galatti eegalame kun maal ta'a kan juus gaafiidha. Israa'el waraana hin dhaabdu yoo ta'e hireen Iraan wajjin waraanni kun kan itti fufu ta'a waan ifa galeedha. Yeroo kanatti Ameerikaan eenyu deeggaruudhaafi ammoo haa ta'uti malee immoo addunyaan guutuudhaa fi xinxaltoonni siyaasaa baha jiddu galaa akka jaanitti jilli nageenya baha jiddu galaa barbaadaaf gara Paakistaanitti imale kun milkiidhaan deebi'amoo lakkii waldhabbiidhaan deebi'ameeti lolli addunyaadhaa haariyaatti baha jiddu galaa ta'ee damee isaa babal'ifatee Afrikaadhaa kaasee amma Awurooppaatti babal'atan gaafiidhaa fi yaaddoo milluu xinxaltoota siyaasaa addunyaatti ta'eeti jira. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota lammii miidiyaa qophii keenya nutis kan Yuukireenii fi Raashiyaa akkasumas Ameerikaa, Israa'elii fi Iraan wal bira qabnee xinxallee asirratti goolabna. Qophii keenya hamma dhuma keenyatti nu faana turuu keenyaaf galatooma. Lammii miidiyaa subscribe, like, share godhuun nu faana bu'aa isiniin jenna. Horaa bulaa deebanaa.